itti qoodama jechuudha. Noocii adda addaa qaba. An-noocul awwalu jechuun akaakuun duraa gosti duraa suni al-ihkaamul caammu cimina waliigalaati. Alladhii wusifa bihi al-qur'aanu kulluhu. Ani qur'aanni hundummaan isaatu ittiin ibsame jechuudha. Cimina ergaan inni dabarsu ergaa cimaa akkasuma maasis cimina gara seerloga isaatii fi gara ma'anaadhaatiinis ma'anaa bareeda hiika adda kana qaba jechuudha. مثل قوله تعالى أكجتش ربي قلتهيتي كتاب أحكمت آياته جئلام هذا القرآن جتشون قرآن نقني كتاب جتشون كتاب أحكمت جتشوني جبي فمته cimsamte ayatuhu ayatoonni isaa cimina qabdi jechuu qulqullina addaa qabdi thumma fussilat jechuun tan booda mootanii adda baafamte waan himu keeysatti adda baasee hima min ladun hakiimin khabiir bira rabbii ogeeysa akka gubbaa beekutti keeysa beekaa ta'erraa adda baafamte sanirraa buufame jechuun mayni bakki quraanni kun irraa dhufe eenyurraa dhufe jechuu hayyee rabbii ogeeysa waan hunda beekaa ta'e akka gubbaa beekutti keeysa isa beeku sanirraa buufame jechuun quraanni kun amma asitti uhkimat aayaatuhu jedheeti kun imma gartee ihkaamni isaa kun ciminni kun akkuma waliigalaatti jechaadha. وقوله أكجت ربي قلتهيتي ألف لام راء قبيل سدين جلقب سورة نار تجرت سورة يونس تجرت هيك إسيد رب ما تيت بيخا تلك كان اتقدم نتونجر إلام إسين قدت مموتيشة آيات الكتاب الحكيم آياتوتا kitaaba al-hakiimi jechuun ogummaa guutamaa taheeti. Al-hakiimi jechuun isa ayatoonni isaa cimaa tahe ergaan isaatis ergaa cimaa kan ta'e saniiti jechuu. Al-hakiim jedhee laammaasitti suuraa Yuunus. Waqawlihi akka jecha rabbii ol ta'eeti. Wa innahu qur'aanni sun fi ummil kitaabi لو المحفوظ كيستي تا لدينا جتشون نبرتي لعلي جتشوني صدركان سا الآن دا حكيم جتشوني چمادا جتشوني أقوم قوتمادا چمادا أما أخون أكوالي قلت لما قرآن وقاني بوصفو ومعنى هذا الإحكام جد إما هيكني إحكام أسيخن الإتقان جتشوني چمنا إحكامين أستي دبتم يكون أما من ساتي والجودة جتشوني بريدين ماسيس في ألفاظه جتشو تساخي ستس من جرو بريدين جتشو تساخي ستس أرقمو ومعانيه هي كوان إساخيت معاني ساخي ستس من جرو ساني جتشو ما إحكامني أسيخن فهو قرآني في غاية الفصاحة جتشوني قل كلنا daangaa gahe keessa jira wal balaagati jechuun ergaa dabarsuu keessattis ergaa daangaa gahe akkaataan itti ergaa dabarsu suni balaagaadhaan dabarsa jechuu honga gaheeti wanta akka wanni inni himu suni huubaa fi qushaasha tokkollee hin qabu jechaadha. Qulqullinnis qulqullina addaatiin maaseese akhbaaruhu oduuleen isaa kulluhaa hundummaan iseetu sidqun jechuun dhugaadha. نافعة جتشوني نما فيدود ليس فيها كذب صبني إسي خيسنجرو ولا تناقض جتشو والديقونيس كيسنجرو جتشالا والأبن كبو قرآني ولا لغو أكس مما سيسي تبنينيس كيسنجرو تب أغر لا خير فيه جتشوني لغوي خير كيسنجرسون إنو منجرو جتشال تب أغر تيغا خير كيسنجرسون eegaa tapha keessa khayrummaan hin jirtu laa sunis quraana keessatti argamu wanni faayidaan ala jiru tokko quraana keessa hin jiru jechaadha. Wa ahkaamuhu ahkaamunni quraanaatis kulluhaa hundummaan isiitu
Adluun jechuun dhugaadha. وحكمه جتوني بكم ساتس حكمان ساتس ليس فيها جور ظلم نسي خيسنجرو ولا تعارض جتوني والأبون كيسنجرو ولا حكم سفيه جتون مرتين قوات قرآن خيسنجرو مرتي دوفا ماسون حكمين أكسيتس قرآن خيسنجرو جتو أما قوني مالي تمنا إحكام بك خانت تفل أمي خانا جتو cimina inni qabu bareedina isaa amma kallattuma hundaanu alfaazota jechootaa fi hiika isaa hunda keessattuu cimina qaba jechuu qura'aanni ahkaamota dabarsu keessattis ciminaani jechaadha. النوع الثاني أكاكون لما فات أمه التشابه العام والفكات والإيقالات الذي وصف به القرآن كله القرآن هندسات التين إبسا مسان يجو والفكات مثل قوله تعالى أكيت ربي قلتيتي الله نزل جتش ربي نبوسي أحسن الحديث الربريدها سوات بوس كتابا متشابها كتاب والفكاتا تهجيتشما والفكاتا چمين سا خيستي بريدنا قرتقا جتشوتا سا هيكا سا أنا هند خيستوه والفكاتا جتشو مثانية جتشوني ergaansaa lama lamaan tani deemtu jechu lama lamaan immoo warra jannataa dubbatu warra adaabaatti aansa akkasuma maasis mu'mina hoggaa dubbate kaafiratti aansa akkasitti waa jannata hoggaa dubbate adaabatti aansa lama lamaan akkasitti ergaa dabarsa jechu waan walii faallaa tokko wal biratti dubbatuudhaan saniin namaa galti sirritti ergaan saniifuu qur'aanni kuni تقشعر منه جتشون خيسر راسوخا نويتو جلود الذين يخشون ربهم جوجان ور ربي إساني صداتني نسوخا قلوبهم قلب إنساني تسني لافتي جتشو قرآن ندر لا شر شيخ يجرات نشوفها. بندا إيه. Cufamee ture na jalaata إيه turee eega سنباسي. cufame na baasee tureemi أيوة باسني دي انتو ريما. ayyee amma deebee annoo isaanii irraati deebi'u أيوة eeyyuu لأنه ثاني سنفني متشابه مثانية تقشير الرجل. ayyee لا لما الله نزل جتشو ربي نبوسه أحسن الحديث بريدها سوا كتابا متشابها كتابا والفكاتا تيجتشو إرجان إني دبرسو cimina gartegaa inni qabu jechoota isaatii fi hiikni isaatis jechuudha. Mataaniya jechuun lama lamaan kan deemu jechumma ergaa hoggaa dabarsu lama lamaan ilaamu. Wantoota walii faallaa jannata dubbatu azaaba nama mu'minaa dubbatu kaafira. Akkasitti lama lamaan oofa jechuudha. Taqsha'irru minhu jechuun kan isarraa suukannooftu juluudu alladhiina yakhshawna rabbahum. Coraan yookiin gogaa warra rabbii isaanii sodaatanii suukannoofteetis summa taliinu juluuduhum. San booda immoo gogaan isaanii sun ni laaffatti waquluubuhum qalbiin isaaniitis ilaa dhikrillaahi inda dhikrillah
bakka gartee gammaan tana cadaaba rabbii dubbatutti yookiin bakkuma zikrii rabbiitti ka'ettuu akkas qabaatti jechuudha. Duuba hoo amma qura'aanni kun wanni inni dabarsu kun wal fakkaata jechuudha. Akkana jechuun amma ergaa dabarsu tana keessatti hanqina wayii tokkollee hin qabu. Akkasuma ammaas jechoonni inni ittiin ergaa san dabarsus jechoota ciccimoo jechoota balaagaan isaa jechoota ammaas qulqulluu ta'e saniini jechuun karaa kana keessatti wal fakkaatuun isaa. ومعنى هذا التشابه هيك نمه والفكاتو غنا أن القرآن كله قرآن هندمان إساتو يشبه بعضه بعضا قرين إسا قري فكاتا في الكمال قوتو من خيست إرنان قبو والجودة ججوني أكس مماسيسي بريدنا في بريدنا خيستي والفكاتا والغايات الحميدة ججوني akkasuma ammaas kaayyoolee faarfamtuu taate san himuu keessatti jechuu kaayyoo addaa kana hunda keessattuu quraanni wal fakkaata walaw kaana min cindi gayrillaahi jee rabbiin quraanni kun odoo tahee rabbin tahin biraa odoo tahee lawajaduu fiihi silaa quraana keessatti ni arkan ikhtilaafan kathiiran wal dhaba hedduu arkanii je quraana kana keessatti jechaadha. أنيفو قرآن نمو والأبن قبو يجو. النوع الثالث أكاكون سدفاد الإحكام الخاص من الذات ببعضه قري إسات التيجاد خنما قريسات هندساتمي والتشابه الخاص وأكسم ماسيسي والفكات أدتي ببعضه قري إسات رتخان أولو يجو مثل قوله تعالى أكجت ربي ألتهيت هو الذي أنزل عليك الكتاب ربي إساء قرآن سرتبوس منه جتون قرآن سنرجان جرة آيات محكمات آياتوت إفتهن تجب خن أحكام النئسان همن إفتنا مفمولة جتشو واضحات جتشو لما خن ملأتو كن جتشون إسان سنيتيتو الكتاب أصلي أحكامتات جتشو أصلمان أحكامتاتو سن آياتوتا محكمات تانسن وأخر جتشون آياتوتا برات جرم ماسيسي متشابهات خن مرت والفكاتا واني إنه متجرو نمورة ترت والفكات جتشو إفامتي أكا آياتوتا قريسني فأما الذين في قلوبهم زيغ أما ورق البيساني خيسة جل النجرو فيتبعون نديما ما تشابه منه قرآن الراوان إساني رت والفكات سنجل ديما ابتغاء الفتنة جتشوني جلنا بربادو جتشا وابتغاء تأويله هي كساتس بربادو أو جتش أما إسا خنا متشابه جتشوني فهمي إساني خنا رتي ما إسان ما هو إبئ نموت الإبئ إرت والفكات جتشو أكا محكماتا سنتي إفامتي جتشو منما أيوة أما دوبا سنيفو تشابهني أسيقني بخولي والأدجج وما يعلم يجون بيقو تأويله هي كمتشابه سني إلا الله رب ملينا من بيخنجرو والراسخون في العلم والريبكم سقيسته الدقد هدأتني هو يقولون نجان آمنا به متشابه خنتيس أمن نجلا كل من عند ربنا محكمي في متشابه سنيس هندن رب مبراي وما يذكر جتون غرفم إلا أولو الألباب ورغرتيغا قلبي كل أو ملي قرآنان غرفم أكن جلام سنيفم إسان كما بك خانت إحكامني أسيتي في تشابه نقن إسا أولي سنيمتي نيما إننو ومعنى هذا الإحكام هيك نما غرتيغا إحكام أسيخنا أن يكون ته معنى الآية هيكني آية واضحا جتون ملتاته جليا جتون إفا لا خفاء فيه خيزتي نمر اللغتون انجر مثل قوله تعالى أكجت ربي ألتهيت يا أيها الناس جتو يا نموتا إنا خلقناكم نتئسن أمن من ذكر وأنثى إذا تكو في لا تكرائس أمن هوا في آدم جتم آدمي في هواء رئيس أمني وجعلناكم
isin goone shucuuban jechuun sabootaa fi waqabaa'ila gosoota isin goone jechuu. Gosoota gurguddoo shucuuba hoggaa jenne immoo saba akka jennu sanila. Qabaa'ila hoggaa jenne immoo hoo gosoota jechuun saboota kana jalatti jiran. Litacaarafuu akka ittiin wal beektaniif wal barattaniif jecha jechuudha. Kanaani wal beekan gaa abalu gosa abaluuti abalummoo hoo gartee saba kanaati jechuudhaan ittiin wal beekuudha ittiin wal arrabsuu miti immoo. Waqawluhu akka jecha waqawlihi akka jecha rabbii ol ta'eeti. Yaa ayyuhannaasu ucbuduu rabbakum yaa namoota rabbii keeysan gabbaraa alladhii khalaqakum rabbiin sunuu ka isin uume walladhiina min qablikum warreen isiniin duraatis ka uume la'allakum tattaquun akka rabbi sodaattaniif yookiin rabbi sodaatuun isin irratti dirqama jechuu. Amma aayanni tunii fi ta'olii suniis ergaan isiin dabarsite ifa jechuu. Namarratti dhokaatan qabu mul'ataadha. Waadixan jaliyyii laa khafaa'a fiihi jechuu. Inni duraa sunis wanni dabarse ilmaan namaa kuni Aadamii fi Hawwaa irraa uumamuu. Eega uumamuun booda immoo sabootaa fi gosoota gartee gaasitti qoodamuudha. Saniif immoo akkatti wal barataniif wal beekaniif jechuudha. Aayanni suuraa baqaraa yaa ayyuhannaasu ucbuduu rabbakum kunis wanni inni dabarse ifa jechuudha. Waqawlihi akka jecha rabbii ol ta'eeti. Wa ahalla Allahu al-bay'a tanaa rabbiin daldala halaal godhe. Akka ribaa sanii miti ribaa immoo haraami. Waharrama ribaa jechuun dhala immoo haraamni godhe. Kun immoo wanni inni hime ifa jechuudha. Waqawlihi akka jecha rabbii ol ta'eeti. Xurrimat alaykumul maytatu wanni ifiin du'e meeytan baktiin isin irratti haraam godhamte waddamu dhiigni dhangala'aa fi walaxmul khinziiri foon booyyeeti isin irratti haraam godhame wamaa uhilla lighayriillaahi bihi. Wanni maqaan rabbii hin ta'in irratti iyyame irratti dubbatames isin irratti haraam godhame je. Kunis amma ergaansaa ifa. Wa amsaalu dhaalika jechuun fakkeenyonni aayatoota kana kasiirotun jechuun hedduudha. Amma duuba akkana hikaamni asiitiitii fi olii suni garaagarummaa qaba jechuu. Wa ma'naa haada tashaabuhi hiikni immoo tashaabuha asii namarratti wal fakkaatu jenne sun ayyakuuna ma'nal aayati hiikni aayataa ta'u mushtabihan jechuun namarratti wal fakkaataa khafiyyan dhokataa ta'u faamii namarratti. Bihaysu yatawahamu minhu alwaahimu namni waa shakku tokko hanga gartee gaa shakkutti maa laa yaliiqu billaahi ta'ala waan rabbiin hin malle tokko bakka sanitti hanga shakku tokko jechuudha. Oo kitaabii jechuun yookiin gartee waan kitaaba isaatiin hin malle oo rasuulii yookiin waan ergamaadhaan hin malle. Wayafahamu minhu aalimu raasiqu isarraa immoo ni hubata caalimni beekaan hidda gatidhate fil ilmi beekumsa keessatti khilaafa dhaalika faallaa sanii irraa hubata. Maaliif jennaani mutashaabiisa muhkamuma saniin hiikkata inni isaan waliin hiikuu qabna jechuudha. Wal bira fidattee waliin hiikuu danda'uu qabda. Misaaluhu fakkeenyi isaa fiimaa yata'allaqu billaahi ta'ala. Waan rabbitti rarra'u keessatti ayyatawahama jechuun shakkuudha waa himuun. Namni bir'atu tokko bir'uu eegaa itti fakkaachuu akkas laa min qawlihi ta'ala jecha rabbi ol ta'e irraa bal yadaahu mabsuuxataani bara harki lamaan rabbii suni bal'ifamoodha diriirfamoodha. Rabbiin amma eegartee kennaasaa kennumatti jira jechuudha. Anna lillaahi yadayni kun olaamma. Rabbiif harki lama jiraachuuf akkasirraa fudhatamu mumaafilateyni tani fakkaatan li'eydil makhluuqiina harka lamaan makhluuqaa tanaa wajjin kan wal fakkaatan jechuudha. Maasan harkadhaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم bahasa emas. Akkam shabakni mas na kunci. Saya Aku maaf ya, batik ko jijjiirraa. maaf ya. Batik ko maaf ya. Yun fi sin jedhu Eh, barbaada. ayye ayye. Misaaluu fi maa yataallaqu billaahi ta'aalaa na kuchiseemi. Aywa akkas. Ayye. Misaaluhu jechuun fakkeenyi isaa fi maa yataallaqu billaahi ta'aalaa waan rabbiitti rarra'u waan rabbii waliin wal qabatu keessatti fakkeenyi mujtama namarratti wal fakkaataa ta'uudhaa sun ayyata wahama jechuun shakkuudha waa himuun jechuun namni shakku tokko namni bir'atu tokko bir'atu min qawlihi ta'aalaa jecha rabbi ol ta'erraa bal yadaahu mabsuuxataani harki lamaan rabbi diriirfamoodha kajuu kanarraa anna lillaahi yadayni rabbiif harka lamaa jiraa mumaathilatayni fakkaatoo kan ta'an li'eeydiil makluuqiina harka gartee makluuqotaa kan fakkaatan. Amma kana faadharraa bir'atalaa kana shakka jechuu garuu harki rabbiitii fi kan makluuqaa waliin fakkaattu leessa kamithlihi shay'un je'e amma saniifuu isii tanarraa akkas bir'atee fudhata jechuu ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى fakkeenyi isaa maasiis waan quraana rabbiitii walii wal qabatu keessatti ayyata wahama shakkuudha waa himuun namni shakku tokko tanaaqudal qur'aanni wal diiguu yookiin wal dhabuu وتكذيب بعده بعدا قرين إسا قري خجبسيسو شك حين يقول كاجو ما أصابك من حسنة تلتر ونستك فمن الله جتشوني رب مراي وان قاري ونستك رب الراي وما أصابك مو ونستك من سيئة هم تر ونستك فمن نفسك جتشون لب متيت الراي متى خيت الراي يجارة أكن جئت مبكتكت ويقول في موضع آخر bakka biraatti immoo ni ja'a wa'in tusibuhum hasanatun toltuu yoo isaan tuuxe yaquuluu ni jedhan ummanni sun haadhihi min cindillaahi eetuni rabbi biraahi wa'in tusibuhum sayyi'atun hamtuun ammoo yoo isaan tuuxe yaquuluu ni jedhan haadhihi hamtuun tun min cindika si biraahi jedhaniiti siin hooddatan siin milkii laallatan jechu siitun tahini siitu gartee ga'ee hamtuu tanaan nu dhufe jedhan qul jedhiini kullun toltuu fi hamtuun sunis hundummaanuu min cindillaahi rabbi biraa ji'i. Qadara eegaa isaatiisitu uume jara lamaanuuhi saniifuu akkas ji'iini jedhe achi olitti immoo hoo toltuun rabbirraahi hamtuun ammoo hoo mataa keetirraahi je'e hoggaa akkanaa qura'aanni wal diigatti fakkaate jechaadha. Amma hamtuun sitti dhufuuni yoonii fi atummaan gartee kasi bira waa jiraatan akkuma amma guyyaa uhud sana ajaja ergamaa fuudhuu dinnaan sababa sanitti rabbiin caphina fide jechuudha. Sun isinuma biraa ji'iin itti himi jedhila. Saniifuu ummatuuba bakka kanatti amma kunis namarratti akka faamii namaatiin akkas fakkaata malee quraanni wanni inni himutti jiru waan akkasiitii miti jechuudha. Saniifuu isa akkanaa maaliin hiikkatta muhkamiin hiikkatuu dandeessa as deebitee isa gartee hiikni isaa sirriitti dirree taa'u san. ergaansaa sirriitti gartee namaaf mul'atu san wamithaaluu fakkeenyisaa fi maa yata'allaqu birasuulillah waan ergamaa rabbiitii wajji wal qabatu keessatti ayyata wahama waa himuun namni bir'atu tokko bir'atu yookiin shakku min qawlihi ta'aalaa jecha rabbi ol ta'eerraa fa'in kunta yoo taate fi shakkii keessa yoo jiraatte mimmaa anzalnaa ilayka waan nuti gara keetitti buufnerraa yoo shakkii keessa jiraatte jechuu ونما تقديرا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب والرين كتاب دبسا سن قافت من قبلك سندرة لقد جاءك الحق جتون لغان ست دفع من ربك ربي خيتر ست دفع فلا تكونن جتون انتين من الممترين والرشق سن هنتهين جتو أما أسر مال فرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي كان نتشاكا خان شكت فيما أنزل إليه waan gara isaatti uume kana keessatti shakkii qaba waan ji'u irraa fahamamma isuma kana laale garuu ergamaan ammoo shakkii tokko illee hin qaban jechuudha. Akkasitti fakkaatudha jechuun tashaabuyni mushtabii ta'uun amma gartee bakka kanatti akka fahamii namaatitti akkas akka nama bir'atuu nama waa shakkuutitti akkas ta'u. Quraan ammoo ayatoota biraa kan sirriitti gartee wa innaka la'alaa khuluq
warri shakkullee yoo jiraate haa gaafatanii jechuun maqaa warra kitaaba isaaniin dura dubbisu san. Kun immoo gartee kanarraa akkas faa fudhatuu sanii jechuudha. Kaa'amma tashaabuyni asii kun tashaabuu akkasiiti jechuudha. Maasha Allah. Har'aaf asumatti dhaabbannaa insha Allah sagantaa dhuftu keessatti mawqifu raasikiina fil ilmi wazzaa'iqiina min almutashaabih. Ijjannoo warreen beekumsa keetti hidda gatidhatan mutashaabii irraa qabanii fi warreen jallatan ammoo mutashaabii kana keessatti ijjannoon isaanii akkami waan jiru barannaa. Warra waan dhageen fayyadamu rabbi nu haa godhu. Barnoota keenya barnoota faayidaa barnoota barakaadha rabbi nuuf haa godhu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.